Yesus Kiristoosiin nagaa isin gaafachaa erga ayyaana Faasikaatiif ta'u isiniif fudhannee dhiyaanneerra sagalee Waaqayyoo keessaatii yeroo lamaan sadan tokko olitti aansinee ayyaana kanaatiif qophaa'uudhaaf maal nu barbaachisaa isa jedhu irratti sagalee Waaqayyoo isinii wajjin hirmaachuudhaaf qophoofneerra. Gooftaan isin haa eebbisu nu wajjin turuu filachuu keessanii. Waa'ee ayyaana Faasikaa kana ilaalchisee sagaleen Waaqayyoo waan dubbatu baay'ee qaba. Waa'ee Gooftaa Yesus Kiristoos fayyina biyya lafaatiif jedhee du'uusaa, du'aa ka'uusaa macaafni keenya bal'inaan waan dubbatu qaba waa'ee kana. Kanaaf adaraa yaada keessan keessatti kana hundumaa kan kabarii gootanii akkasiin yaadne barbaanna. Yaaduma ittiin qophoofnu ofii keenya haaressaa humna du'aa ka'uu Gooftaa Yesus Kiristoos keessa galuudhaaf waan nu barbaachisu ergaa maduwwaa isinii dabarsuudhaaf barbaanna. Diinni ijoolleen Waaqayyoo akka isaan hin barre kan inni barbaadu keessaati inni guddaan waa'ee dhossaa du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kanaati. Fannoo Yesus irratti waan ta'e amanaa tokkooti waan guddaa Waaqayyo abbaan kan qopheesse waan ta'eef isa keessa namoonni akka isaan hin galletti isaan dukkaneesse bifuma ayyaanaa duwwaatiin akka isaan darban godha yeroo baay'ee. Kanaafiti sagalee kanaan beeksisa kanaan yookiin ergaa nuyi amma isinii dabarsinu kanaan wal dammaqsuu akka nuyi dandeenyuuf ergaa kana isinii fudhannee dhiyaanneerra. Sagalee Waaqayyoo keessaatii iddoo tokko dubbifanneetu walii wajjin hin jalqabnaa. Qorontos isa jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 17-18 nan dubbisa. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Kiristoos wangeela akkan lallabuuf na erge malee akkan cuuphuuf ana hin ergine. Fannifamuun Kiristoos ulfina isaa akka argatuttan lallabe malee fannoon isaa salphisuudhaaf ogummaa namaatiin hin lallabne. Lakkoofsa 18 waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun waga karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi waga karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Nuyi waga karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti jedhee dubbata. Waan lama ol bira qabee sagaleen Waaqayyoo waan gurguddaa lamatti ol bira qabee shalagee nu agarsiisa. Inni jalqabaa uumama. Uumama hundumaatiin sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa? Isaan hundumti isaanii quba Waaqayyootiin uumamaniidha. Uumamni hundumtuu biyya lafaa kanarra kan jiru, kan mul'atuuf kan hin mul'anne. Saayintistoonni iddoo baay'ee ga'anii kan isaan ilaalan kun hundumtuu akka miijana sagalee Waaqayyootti maal jedhee nutti himaa? Quba Waaqayyootiin ta'ani warri kunii jedha. Inni lammaffaan immoo inni kana bira qabee nu agarsiisu waa'ee fayyinaati. Hojii fayyinaa ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyo nama fayyisuudhaaf karaa fannoo kan inni hojjete immoo maal jedha sagaleen Waaqayyoo? Inni immoo irree Waaqayyooti. Kana lamaan ol bira qabnee ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee uumamni bal'ina isaarraan kan ka'e. Uumamni humna beektota baay'ee fudhachuu isaarraan kan ka'e isatu hojii Waaqayyoo isa cimaa nutti fakkaata. Garuu sagaleen Waaqayyoo ol bira qabee yeroo ilaalu akkuma nama dubbadhee inni tokko qubuma Waaqayyoo duwwaa fudhatee uumamni hojiin fayyisuu hojiin fannoo garuu humna Waaqayyooti. Irree mirgaa Waaqayyootu achirratti raawwate jedhee nutti dubbata. Kanaaf waa'ee fayyina kanaa ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Harka mirgaa Waaqayyoo isa nuuf diriire kana nummoo isa harkaa fudhannee akka namoota harki mirgaan Waaqayyoo isaanii diriireetti tocho'uun keenya waldaa keessatti ulfina kana qabaachuun keenya Waaqayyo kan inni dhugaa barbaadu waan ta'eefiti dhugaa kana gadi baafnee wal biraan ga'uun keenya baay'ee barbaachisaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Iddoo gara biraatti Muhammas Isaayyaas boqonnaa 25 lakkoofsa 6 kaaftanii dhattanii yoo ilaaltan Waaqayyo immoo ilaalchanni waa'ee hojii fayyinaa kanaatiif qabu iddoo sana irratti nutti dubbatee jira. Maal jedhaa? Gaara kana irratti Waaqayyo nama hundumaatiif ilmaan namaatiif cidha guddaa
nyaachisa guddaa qopheesseeraa jedha. Gaara kamirratti? Gaara Qaraaniyoo, gaara Golgootaa iddoo ilmi isaatti du'uudhaaf jedhu irratti Waaqayyo maal jedha? Nyaachisa nama hundumaatiif qopheessee. Nyaachisa yeroo gabaabaa miti, nyaachisa yeroo tokko ol baanee gaaricha irratti nyaannee gammannee borgaddinu miti. Waa'ee hundee nyaachisichaa immoo yeroo dubbatu maal jedhee nama hundumaarra isa buufatee ture, haguugeessa ture, isa dukkaneessee ture, maaqiin irraa baqassa iddoo sana irratti jedhe Gooftaan. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaatiif gaarri Qaraaniyoo iddoon fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaatiif iddoonni itti gadda namarraa baqassuurraan kan ka'e nyaachisa bara baraatti ittiin ol galche akka inni ta'e Waaqayyo ofuma isaatiiyyuu kana dubbateera jedha Isaayyaas. Egaa lola baay'een kan jiru amma lolli afuuraa kan jireenya keenya irratti gaggeeffamaa jiru akkuma sila dubbadhe dhugaan kun akka inni kan keenya hin taane. Dhugicha qabachuurraan kan ka'e nuyi hiikamnee yaada Waaqayyoo keessa kan galle kan dhossamu baay'eetu jira. Dubbisuma nama dubbisa keessaati Phaawulos maal jedha? Lallabni koo lallaba humna Kiristoos, humna fannoo Kiristoos humna dhabsiisu hin turre. Maal jechuudha? Lallabni fannoo Kiristoos humna dhabsiisu jira jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhe? Kan koo garuu kan akkasii miti jedhe. Maa jechuudha? Yeroo hundumaa of amanannaadhaan qarummaa namaatiin an dubbadha otoo hin ta'in wantan dubbadhu waan Waaqayyo fannoo irratti namaa godhen namatti himaa'e. Yoos fannootu humna godhata malee fannoon humna isaa dhabee ogummaan namaa iddoo hin bu'e. Amma gaadiinni biyya lafaa irratti wanta hojjechaa jiru keessaati inni guddaan bifoota kana fakkaataniin humni fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka gadi hin baane humna guutuudhaan gara amantootaa akka hin dhufne dhoksuudha jechuudha. Bifa lallabaatiin itti gala. Galaatiyaa boqonnaa 3 keessa mudhattanii yoo ilaaltan Phaawulos ammoo bifa garaagaraa dubbata. Eenyutu qoricha isinitti godhe? Eenyutu aaziimii isinitti godhe? Akkasin Kiristoos fuula keessan duratti fannifamee kaafamee isa ture ilaaltanii isa wajjin akkasin hin adeemne isin gochuudhaaf maaltu isin irratti faca'ee jira jedha waldaa Galaatiyaati. Maal jechuudha? Lallabni fannifamuu Gooftaa Yesuus Kiristoos. Lallabni du'aa ka'uu isaatii qulqulloonnis humna sana keessa galuun isaanii akka hin lallabamne waldaa keessatti aaziimii yookiin qoricha diinni facaasutu jira jechuudha. Namni du'ee humna Waaqayyo akka inni nuuffanne akka inni godhamuuf kan carraaqotu jira jechuudha. Amma gara ergaa keenyaatti galuu keenyaatiif gaaffii guddaa gaafachuun keenya barbaachisaadha jechuudha. Eega lolan manaatu irratti ka'aa jira ta'e hojiin fannoo ayyaanni Faasikaayyuu maalinni? Isa jedhu kana gaafachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana gaafannu waan gurguddaan lama achirratti akka isaan ta'an sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Iddoo fannoo irratti wanta gurguddaa lamatu ta'aniiru. Inni jalqabaa Yesuus Kiristoostu gatii cubbuu ilmaan namaa ta'ee fannoo irratti fannifame. Tokkoffaa. Inni lammaffaan immoo inni yeroo baay'ee akka inni alatti hin baaneef qabamu. Isa lammaffaa kana isinitti himuudhaaf jedhu dhugaa isa ammaa kana. Innis immoo maalinni namnis immoo Kiristoosii wajjin fannoo irratti fannifameera. Dhugaa isa kanadha sagaleen Waaqayyoo kana lamaantu wal qabataniitu humna fannoo guutuu godhu. Sagaleen Waaqayyoo akka deddeebi'ee waa'ee kana nutti hima. Isaa wajjin fannifamtaniittu, isaa wajjin gidiraa baattaniittu, isaa wajjin yoo dhiphanne, isaa wajjin ulfinaan yeroo inni deebi'ee dhufu ulfina isaa keessa galla kan jedhu dhugaa sagalee Waaqayyoo keessa jira. Kanaaf egaa waan gurguddaa kana lamaantuti iddoo fannoo irratti taa'anii raawwatan. Ammas immoo waan garaagaraa lama kaafnee tuquun keenya baay'ee barbaachisaadha dhossaa kana ilaaluudhaaf. Kiristoos waa'ee kootiif irratti fannifameera. Anis immoo isaa wajjin dhaqee fannoo irratti fannifamuun koo baay'ee barbaachisaadha. Kanatu guutuu godha. Inni lammaffaan motoqaan keenya fannoo irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo du'e waan gurguddaa lamaaf akka inni du'e sagaleen Waaqayyoo dubbata. Inni jalqabaa cubbuu
biyya lafaatiif du'e. Rakkina gidiraa hundumaa of keessaa inni qabu hiddi isaa cubbuu akka ta'e sagaleen Waaqayyoo dubbata. Gooftaan Yesuus Kiristoos egaa isaaf dhiiga ofii isaatii dhangalaase. Kana hubachuudhaaf Faasikaa ijoolleen Israa'el Gibxii yeroo ba'an kan isaan ayyaaneffatan ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Dhiiga balbala mana isaanii irratti dibaniitu inni hangafa rukutu inni ajjeesuudhaaf itti ramadamee ba'e akka mana isaanii keessa hin galle amantiidhaan dhiiga dibatanii ofirra dabarsan jedha. Maal jechuudha? Dhiiga keessa lubbuutu jira. Kanaaf Waaqayyo maal jedhee dhiigni iddoo aarsaa irratti akka inni waa'ee cubbuu keetiitiif fudhatamu sii godheera jedhee itti dubbata. Kanaaf iyyuu dhiigni dhangala'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatiif gatiin cubbuu du'a waan ta'eef lubbuu ofii isaatii dhiiga isaa keessaan dhangalaaseetu ilmaan uumaa isaatii hundumaa luba baase jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni lammaffaan immoo cubbuu duwwaan deebii argachuunsaa waan Waaqayyo yaadee lafa irratti raawwachiisu. Inni lammaffaan abaarsoo jalaatii ijoolleen Waaqayyo ba'utu isaan barbaachisa. Maaliif cubbuun jalqaba yeroo raawwate Waaqayyo ofii isaatii afaan isaatiin lafa abaaree uumaa hundumaa abaare. Kanaaf fannoo irratti cubbuu duwwaatu deebii argata otoo hin ta'in abaarsoon inni ilmaan namarra jiru sunis ka'uu barbaachisa. Kanaatiif Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Inni muka irratti rarraafame abaaramaa haa ta'u jedhamee akkuma caafame Kiristoos Iyyasuus waa'ee keenyaaf muka irratti rarraafame jedhama. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maal jechuudha gaa obboloota koo ayyaana kanatti yeroo gallu cubbuun keenya hundumtuu nurraa kaafameera. Gooftaan Yesuus Kiristoos gatii nuu baaseera. Abaarsoon jireenya keenya irraa cabeera. Kana booddee abaarsoon inni kanaan dura ba'ee ture jireenya keenya ari'ee akka nun qabanneef Waaqayyo isa kana humna isaa wajjin qaraaniyoon irratti nurraa cabseera jechuudha. Maqaan Gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iyyuudha diinni dhugaan kun ijoollee Waaqayyoo bara akka inni hin geenye kan inni barbaadu. Yoo dhugaan kun nu bira ga'e nus immoo ija jabinaan eebba keenya qabachuudhaaf warra hiixatan waan taanuuf diinni isa kana ijoollee Waaqayyoo irratti arguu hin barbaadu. Yeroo ni guutummaa Waaqayyoo keessa gallu humnan qabu inni waan ta'eef yeroo hundumaa ergaan ni facaasu ergaa dukkanaa ergaa abdii kutannaa ijoollee Waaqayyoo irratti facaasuu barbaada. Amma garuu galanni Waaqayyootiif haa ta'u misraachoon wangeelli fidee dhufe isa kanadha. Cubbuun nurraa kaafameera, abaarsoon nurraa cabeera. Maqaa Gooftaatiif galanni bara amma bara baraatti haa ta'u.